Ashama arkafune ordoftoota YouTube channel kiyyaa akkum jirtu nagaa keessanii ambaayee nagaa kooti waqiyoo wagaleetu hundi keessan nagaa keessanii kuni maalime hundi keessan namni wallaaltan jirtanii keessuma ijoollee mana madaamii nyaatatti kan inni nam'ee hojjetamu arra asirraa dhadhaa baasuufani anaaf yeroo jalqabaati garuu jechuudha wanti kun inta saakkaa'uusaa waaqayyo beeku kan hin beeku dhadhaa hin bahuusaa hin beeku mee walumaan ilaalla ani TikTok irratti arge waan kana ijoolleen dhadhaa harraa baasaniitu rifeensa isaanii dibatu dhugaa waaqa yeroo dheeraaf arge TikTok irratti jechuudha inni kaan rifeensa keenya nuuf dheeresse jedha inni kaan rifeensa keenya nuuf yabbise jedha isa caccabu hin dhiise erga kana dibachuutti kaane jedhu anillee bakka erga akkas ta'e maaliif hin ilaalu waan kana jedheetanii dhadhaasaa harraa baase anillee rifeensa koon dibadha wanti kun anaaf yeroo jalqabaati yoo rifeensa koo hin caccabsu ta'e yoo bareedaa ta'e gara fuula duraatti illee dhugaa waaqa yeroo hunda nan dibadhan jedha mee akkamiin akkan dhadhaa harraa baasu amma dhumaatti na waliin turaan siniin jira kunoola dhadhaan irraa baasa hundi keessanuu beektu TikTok irratti arguu dandeessu ijoolleen baay'een aniyyuu waan kana dhugaa TikTok irratti kan hin arge meeka amma dhumaatti na waliin tura dhadhaan irraa baasa dhadhaa sana immoo erga yoo dhadhaan sun dhuguma naaf bahe anaaf yeroo jalqabaatan dhadhaan hin bahuusaa rabba beeku siniin jedheera dhadhaa sana immoo rifeensa koon dibadha sinuma fuuldura taa'ee jechuudha dhugaa innaa hamma dhumaatti na waliin tura YouTube ko subscribe like comment gochuu hin dagatinaan siniin jedha warri maatiin taatanii guddaa galatooma warri maatiin aan taane ammallee maatiin ta'a siniin jedha amma dhumaatti na waliin tura kamee waan kana wajjinumaan ilaalan siniin jedha akkuma argaa jirtanii kunoo aannan hin jedhan garuu aannan miitika wanti dhadhaa waannanuma jirama malee anna kuno warroonni jarrabuu barbaadan kunoo lama maqaansaa akkanadha argaarti miti asitti nyaatatti nam'ee hojjetama dugduuba isaarraa immoo kana qaba kuno warroonni bitatanii yani mana madaamii jiraachuu danda'a baay'inaan mana madaamii jiraachuu danda'a kana fakkaatti mee dhuguma dhadhaa hin ba'amu anaaf wanti kun yeroo jalqabaatidha an TikTok irratti arge akkuma isiniin jedhe TikTok irratti arge mee dhuguma dhadhaa ba'a wajjin ilaalama dhumaatti sagalensa waan iyyuu fi isayyuma dirqama qabu barbaachisaa kanaaf kaameeraa cufeetanii isinitti deebi'a kuna akkuma argitan dhugaa waaqa jiraata kuna dhadhaana ba'ee jira baay'ee tokko gammadee jira akkuma isa yeroo Itoophiyaa kuna amma fuudhan saayinii kana keessan kaa'a isaan booda bishaan xiqqoo ishiillee ittan naqaa kuna akkuma argitan dhadhaa ba'ee jira dhadhaa ba'ee jira wow mashallah dhadhaan isaa baay'eedha kun akkuma argartan akkuma aannanii argartu miti dhugaa waaqa kun akkuma isa yeroo biyya kun dhadhaa beera kun dhadhaasa akkasiin gubbaa fuudha kun baay'eedha argartu akkamitti akka inni dhadhaa bee ilaala Come on. Kuna. Ammallee xiqqoo isheen tokko hafteetti kuna laala. Kuna. An dhugaa duraan garuu amanuu dadhaba akkamitti kun dhadhaa ba'a jedhee garuu yeroo kuna jarrabee laalu har'aanaaf yeroo jalqabaati waan akkasii hojjechuun. Hilusa? Watahat mooya. Ada yinoora. Sama-sama shogol. Kuno
dhugaa waaqa mataa kootti hin dibadha amma dhumaatti na waliin turaan siniin jedha. Kunoo asii fixeen jira mtuyyuu nafne. Mucurqaan bakka uffatee gara kunoo kanumadha. Kitiirsa. Laala bashwee xiqqoo ishiin dibadhaa jireeti. Laajaa kaayee jira laala. Waaw baay'een gammadee. Isinillee jarrabaa laala an tiktookii irraan arge waan kana. Tiktookii irraan arge kunoo akkuma kana bakka nan gannaqamaatti godha. Amma akkasiin ijoollee keenya nan dibadhaa hamma dhumaatti na waliin tura. Kunoo dhadhaan koo kana fakkaata kaa. Dhadhaan koo kana fakkaata. Dhadhaan koo kana fakkaata. Ijoollee keenya. Laala akkuma yeroo biyya ro'ootti raafama miti biyyatti qadaada isaa akkasumaan itti qaqqabata. Ammallee kunoo kunillee akkuma yeroo biyya kun akkasiin nan dibadha. Amma yeroon dibadhullee isinitti argisiisa. Isinillee jarrabaa ilaalaa. Anu gawa qabaa. Baay'een gammada ijoolleen tiktookii irra baay'ee waan akkasii hojjetanii mataan isaanii dhugaa waaqa bareedaadha. Kana dibannee mataan keenya akkas ta'e yeroo mara dibachaa jirra. Erga dibannee ji'a hedduudha nu jedhanii tiktookii irratti viidiyoo waraabuun arge. Anillee maafa waan kana hin jarrabu. Maafa waan kana akkas godhe ilaalu jedheetan kunoo har'a akkuma argartanii anillee kunoo waan kana jarrabee isiniin jedha. Kana fakkaatti yeroon dibadhullee isinitti argisiisan nagaan tura ammasitti. Ishee akkuma argartanii dhugaa waaqa dhadhaa amma kana ardiinaaf ba'ee jira. Amma kana dibadha amma dhumaatti na waliin tura. Wanti kun mataa koo hin caccabsu taanaan mataa kootiif bareedaa ta'a taanaan hin buqqisullee taanaan rifeensa koo anillee deebi'ee isinittiin hima viidiyoo biraatiin illee isinittiin hima. Amma garuu sinima fuuldura taa'een dibadha. Garuu yaa waaqayyo na eegi ka wanti kun anaaf yeroo jalqabaatidha. Sinittiin hima dhugaa waaqayyoo rifeensa koo hin buqqisa wanti kun ta'e hin dibatiinaa rifeensa koo hin buqqisee na jalaa caccabseen sinin jedha. Yoo ammoo rifeensa koo humaan godhu ta'e sinillee akka bitattanii fayyadamtanii sinin jedha dhugaa waaqayyoo. Yaani mana madaamii jira. Yoo hin jiru ta'e immoo dhugaa bichisiifadhaa. Waan nama fayyadu jechuudha rifeensa ofii wanti namaa caalu hin jiru. Annaa akkasii jedha rifeensa koo dibadha ka kuno. Dua friti shimamee jira. Dibadhee laala sinin jira ka. Itti laajaan kaayan tureani. Irra didibattanii jechuudha. Fireentinii keessu tilaajaa keessu isaan booda yeroo barbaadan immoo fuutanii irraa itti fayyadamtu. Amma kuma argaa jirtan firiijiidha kanan kaawu. Firiijii ammallee firiijiin kaayan ture inda'um xiqqoo hin jabaateeyyuu bareedaa ta'e anillee firii ammas kan irraa dibadhee keetan firiijiin kaa isaan booda borillee nan barbaade wanta borisuudhee man dibadda iftaanillee xiqqooma xiqqoo ishee jechuudha. Baay'eedha waan ta'eef dhugaa maashallaadha baay'ee naa bahee jira. Annaa akkasiniin jedha ilaalaa akka basmaam ani wanti kun yeroo jalqabaati waan rifeensa korra ga'eef waan ta'eef waaqayyooti na eegi. Rifeensa koo baay'een jaalladha dhugaa nan kunuunsallee kanaaf akka rifeensa koo na jalaa baduun barbaadu. Dhugaa rabbi baay'ee qabbanaa basmaam akkuma dhadhaasa biyya keenya qabbanaa jiru wanti kun. Garuu wanti kun rifeensa koo hin buqqisa taanaan rifeensa yaani bareedaa miti taanaan rifeensi itti hima. Garuu bareedaadha taanaan viidiyoo biraatiin waadaasni galeera rifeensi itti hima. Dhageessanii
uumamaan jiran xura foolii illee hin qabu. Itti dabaleen dibadhaan biree xiqqoo ishee. Dabaleen itti dibaa xiqqoo ishee. Anna kada fakkaata kada caafisaatti garuu hin dimne akkasumaan godha malee. Akkuma waadaa isiniif galee wanti kun rifeensa koo hin buqqisuu hin caccabsu taanaan viidiyoo biraatiin rifeensinitti hima. Wanti kun gareera taanaan hin dibatina. Yoo bareedaadha ta'e akkuma isiniin jedhan TikTok irratti hin argee, ijoollee baay'ee dibatuun argee. Wanti kun bareedaadha taanaan rifeensinitti hima. Wanti kun immoo rifeensa koo hin buqqisa taanaan, hin caccabsa taanaan hin dibatinaan isiniin jedha. Yoo immoo rifeensa kootiif bareedaadha ta'e rifeensinitti hima waadaadha. Na arra kana fakkaata. Kan shaashiitti diba. Shaashiittidha. Annaa shaashiin itti hidhaa isiniin jedha. Kana fakkaata akka dhugaa rabbii dhadhaan koo. Ijoodha godhee dhugaa mataan koo basmaam. Mataan koo dhugaa jira. Laala umtuun irraa mul'achaa hin jiru. Itti dabaluu laata xiqqoo ishee. Shaashiitti hojii waan hin qabuuf hamma. Guyyaa biraan dabala ammallee kana nan keewwadha.